Guyyaan har'aa akka mana keenyaatti ayyaana gannaa baaliif yookaan immoo qilleedhaa wantoota qophaa'e hundumaa lafees taatu juusiis taatu waanuma kamillee ta'u guyyaatti xuxxuxxannee wanta hundumaa itti gaggeessinu kan baranaa bara gareetiin nu gahii itti jennu ture. Guyyaan har'aa guyyaa qidaameedha. Akkuma isin beektan akkasumallee abbaa warraas immoo mana jira. Sa'aatiin kun sa'aatitti teenyee misaa nyaachaa buna dhugaa fataa zanaa jecha yeroo gaarii itti dabarsinudha. Warri jaallattanii laayikii godha. Nageenyi isiniif haa ta'u akkam jirtanii nuti jirra galata waaqa. Baga jiraattanii baga nagaa taatanii jechaati. Kunoo har'aa akkuma isiniin jedhe yaa firiijii qabaachuun baay'ee tokko nama fayyada. Utoo namaaf danda'ame jechuudha. Hin danda'amne taanaanis immoo namni firiijii yoo qabaate malee hin jiraatu jechuu koomiteela. Qimamochi as kanatti wanti isinaaf hubachuu qabdanii jechuudha. Wanta akka foonii waan tokko tokko kanaafis immoo ta'e kan hin tuqamne soo ta'e firiijiin egaa baay'ee tokko namaa tursiisaa. Abbaan warraa gaafa ayyaanaayyuu giddima dirqama taanaan inuma cufameef mana oole malee akka inni mana hin teenye isin madhee isinis immoo naaf bartanii na jajjabeessitanii turtanii ergasii manatti hin deebine jechuudha. Har'ammoo sanbata miti soorii qidaameedha. Kunoo akka kanaatti waan jiru hundumaa qoqopheeffannee akkasumas immoo warra nu bira jiran keessaa kaan biyyatti ayyaana dabarsuu galanii tokko bichaatu jira. Isheenis immoo jidduu kanaa waamichuma tokko tokko qaqqabdii isa xumurtee gara keenyatti deebitee nutis immoo waan qabnu qoqopheeffannee guyyaa qidaamee har'aa wal qabsiisnee akkasitti fataa zanaa nyaachaa dhugaa irraa bunnis immoo danfii jira. Hundi keessanuu affeeramtanii jirtu. Wanti isheen gurraattiin kun immoo distii kootee gadistii kanaa isinitti agarsiiseen ture. Shiroof baay'ee tokko bareedduudha. Ani wanta bitu hundumaas immoo gatii masaa wajjin isinitti himaa. Gatiin itti distii kana bitee 200 isiniin jedheera. Wanta jijjiiru biratti namni tokko tokko immoo shiroo barbaaduu danda'a jennee shiroos biratti hojjennee shiroo baay'ee mi'aa ture jechuudha. Akkasumas immoo kaleessa galgalaa qiqqilii baay'ee ajaa'ibaa ta'ee fi quba wajjin nyaatama hojjedheetiin ture. Qiqqilii akkamittiin akkan hojjedhe viidiyoo waraabeera. Isa yeroo biraan isinii gadhiisa jechuudha. Qiqqiliillee nyaachaatti jirra amma. Akkasitti nyaachaa dhugaa haasaa kolfaa zanaa fataachaa jirra. Waa'ee mudannoo fandishaan gubatee abbaa warraa fandishaa gube isiniin jedhillee kaleessa isinitti himeetti fataa akka jettan akkasiin jaallattanii yaada keessan koomentii irratti dubbisee ture. Arras immoo mudannoo baay'eetu jira baay'ee wayii ana tunda isaa waraabne malee gaafa sanafaa kaasneetu kolfaa jirra jechuudha. As kanatti maal isiniin jechuun barbaade qimamochi warri ganaatti deemtanillee akkasuma raamma isinii hubatamuu dhiisuu danda'a. Ganaa yeroo keessa galtan argitu warri keessa galtan garuu ni beektu jechuudha. Warri gaa'ela qabdanii abbaa manaa qabdanii yeroo abbaan manaa ofii mana hin jirreetti nyaadhu namaan hin jedhu dhugi namaan hin jedhu wanti hundumtuu akkasumatti dafanameetu jechuudha. Kan inni ta'u baay'ee tokko namatti hin tolu, nama dabbaraa, waan hojjetame mi'aawu, namaan dhugamu, namaan nyaatamu. Yeroo inni mana jiru garuu qorraatu ho'aa baay'ee tokko namatti tola. Manni muqii damaqi jedha. Innaa kanaan gahee sinaa agarsiisu guyyaa gaafa ayyaana akkuma isaatti dabarsinii guyyaa kamisaa fi jimaata akka kanaatti waliin yeroo gaarii dabarsaa jirra jechuudha. Astuun immoo maaf hin nyaattu yoo isin jettanii xiqqoo tokko nyaatteetu dhiiste. Anaaf ishee gasuuqin makaraa nu agarsiisaa jira. Hin teenyuun dhaabbannu numa wal qaxxaamurraa hinuma wal qaqayyarra hojii aga ta'e tomaa gochuun hin danda'udha. Suuqii nagaduu fi waamicha madaamitti jechuun tokkuma hidhee yaadan akka gootti gaafa wal bira qabee ilaalu sanuma waamicha madaamoo taane beektu mitiire. Sanuma jechuudha. Tinfaashii namaa hin kennani. Kun amma ani as bakka kanatti astuunii buna fiduu dhaaxxee ani immoo suuqii gahee viidiyoo jidduutti keessan kokkotee isinitti hir'isuu hin barbaanne. Ani immoo suuqii dhaqee nagadeetiin deebi'aa jechuudha. Kun ammoo immoo waamanii astuun immoo kaatee taraashee inni wal qaqqaxxaamurraan isiniin jedhe. Asumarraan immoo dhufuun koo erga noollee gaaffii isin gaafattanii mucattiin kun obboleettii keetii moo wal fakkaattu kan jettanii obboleettii koo osoo hin taane kan obboleettii koo hangafaati jechuudha. Kan obboleettii koo ani irratti aladhu kan isheetii isheefis immoo hangafadha. Jaalala manaaf qabduuf jecha rakkoon koo ishee mararee fi ishee tokko ummaa qabdu akkasumallee ijoollee lakkuu waaqayyo kenneef hin qabdi. Isaan kana qabattee anaaf immoo akka isheen na wajjin turtu naa kennite. Kun ammas immoo na waamanii jiru.
Asumarraanis immoo yeroo TV ilaaltanii kadhannaarra kaawwadhaa kan jedhus koomentii dubbiseen ture. Kun akkuma argitan iskiriin irraa kan mul'achaa jiru waanuma ayyaana wal qabatu dhugaa baatii wantoota tokkotu jira. Waldaa araaraarraati jechuudha. As kan ammoo nyaata keenya xumurree kunoo keessummaanis kaatee wanta jiru kakkaasnee wal gargaarree maal jennee kanatti aanee kan jiru immoo sagantaa buna dhuguu daabboo nyaachuuti. Daabboon illee in dhumni hunda keessan sinaaf feereen jira. Kan baranaa bireegereen isinaa ga'u bagarraa haftanii waggaan isinaa ga'u bara dhufummoo waan yaaddanii waan karoorfattan hundumtuu isiniin milkaa'ee tasaakee warri galuudhaaf karaa jirtanii waaqayyo nagaan itti isinaa ga'u warra waliin dabarsu warra biyya isaa keessatti sanaaf taa'edhe maatii isaa jidduu waatii isaa jidduutti dabarsu sinaa taasisuu jenna. Video biraan aga deebinee dhufnutti juusiis immoo sinaaf feerree jirra. Juusiin mana keenyaatti hin dhumne warri haaraa taatan sabiskiraayib godhaa warri nu jaallattan laayikii nuuf godhaa. Baay'ee